Yeroon wal geeddartee dhuftee kan dabartu jireenyi lafarraa tasaa hin abdatamtu. Mana Waaqaa keetii egaa kan baqattu yeroon numaa geessee lubbuu kee falmattu. Yeroon numaa geessee lubbuu kee falmattu. Yeroon wal geeddartee dhuftee kan dabartu jireenyi lafarraa tasaa hin abdatamtu. Mana Waaqaa keetii egaa kan baqattu yeroon numaa geessee lubbuu kee falmattu. Yeroon numaa geessee lubbuu kee falmattu. Baay'ee sodaachisaa guyyaan nu fagoofta eessa linnaa laata maaloo yaa namoota gammachuun faarfatu warri qulqulloota carraa kan argachuuf kadhaa yaa namoota. Yeroon wal geeddartee dhuftee kan dabartu jireenyi lafarraa tasaa hin abdatamtu. Mana Waaqaa keetii egaa kan baqattu yeroon numaa geessee lubbuu kee falmattu. Yeroon numaa geessee lubbuu kee falmattu. Biyya lafaarratti hinduuneen seenaa duuti biraan jira egaan gooyyoomiina qalbii jijjiirrachuuf of hin daagatina mana ishee galgalaa gannataan nabina. Yeroon wal geeddartee dhuftee kan dabartu jireenyi lafarraa tasaa hin abdatamtu. Mana Waaqaa keetii egaa kan baqattu yeroon numaa geessee lubbuu kee falmattu. Yeroon numaa geessee lubbuu kee falmattu. Egaa biyyi lafaa darbuu ishee hubadhu boqonnaa akka argattu Waaqa abbaa kee kadhu. Itti fayyadami carraa kee amma qabdu lubbuun kee dabarraan isaanuu hin agartu. Yeroon wal geeddartee dhuftee kan dabartu jireenyi lafarraa tasaa hin abdatamtu. Mana Waaqaa keetii egaa kan baqattu yeroon numaa geessee lubbuu kee falmattu. Yeroon numaa geessee lubbuu kee falmattu. Hundumtuu ni darba dhaabbatee oonafu jireenyi gaariin rakkinaas yoo ta'u kanaaf tasaan feenu Waaqa kee